dhiifama. Kanaafuu faayaan kun si'iif kan malu. Sirraammoo akkatti inni baay'ee bareedu. Garuu immoo faayicha tokko godhachuu baattee iyyuu baay'ee bareedda. Nama gowwoomsuu, soba, fafakkeessuu. Ogummaa namoonni mana kana ilkaanitti buqqifatan natti fakkaata. Namoonni yeroo darbe mana keenyatti dhufanii nu ajjeesuuf turan namoota fafakkeessitoota kanaan ergamuuf dhiisuu isaanii waan nan mirkaneeffadhe hin qabu. Ka warra kaan biroo si gaa'uudinaan ijoollee adamsuu jalqabde? Yaa Rabbi! Qabeenya kan kee hin taane argachuuf ijoollee ruhaamaa irratti nama bittee ergita? Maal haasaa jirta? Mee tasgabbaa'i? Hin tasgabbaa'u! Viidiyoo dhaamsa feeneet sana ilaalteetta. Qabeenya qabdu hunda ruhaamaaf dhaamteetti. Ruhaamaan lubbuudhaan waan hin jirreef ijoolleen ruhaamaa dhaaltuu seera qabeessa ta'u. Akkamitti abbaa manaa kootti dubbataa jirta? Baay'ee madaangaa darbite. Ati akka gaarii fardaa kallattii tokko qofaan ilaalta. Kanaafuu dhaaltuuwwan sana guutummaatti lafarraa dhabamsisa jettee kan yaaddu yoo ta'e. Elaa kadhaa abukaatoo waan qabatee jiruuf waan si galchu tokko illee hin qabu bar. Ijoollee ruhaamaarraa harka kee kaasi. Yoo hin kaastu ta'e garuu gatiin siif kenna. Dafee deemu. Maal taatee eessa deemta? Wanta ishiin dubbatte sana hundumaa dhageessirta miti? Jaalalliin isheedhaaf qabu dhumaa jira. An kanan barbaadu sidha. Haala ulfaataa ani akka qoosatti seenedha. Wanta ani jabeessee barbaadu argachuudhaaf eenyummaa koo fi kabaja koo namummaa dhabaan jira.